你别笑。No, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala Seerutu bakkaaf kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa faca'ee isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kiyya ammallee barnoota haarawaan walitti deebinee barjirraa barnoota amma qabadhee isinii dhufe kana keessatti akkuma dura irratti viidiyoo argitan sana viidiyoo akkasii sana haala ittiin hojjechuu dandeettanii jechuudha. Karaa salphaadhaan edit gochuudhaan akka isin itti namaan bohaarsuu namaan kolfisiiftanii akkasuma immoo view baay'ee ittiin argachuu dandeettanii jechuudha. Dhugaama viidiyoon amma isin argisiise kun view 1000 wayi argate jechuudha. Guyyaa tokko keessa view 400 kan argate jechuudha. Shortiidha garuu subscribe 15 argamsiise jechuudha. Kanaafuyyuu viidiyoolee akkanaa kana yoo ka hojjettan taate laaftumatti saffisaan subscribe illee argachuu dandeettu. Akkasuma view illee isinii guddachuu danda'a jechaadha. Kanaan isinitti argisiisaa obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo. Dursa viidiyoo kana ilaalaa jirta tanaan laayikii gochuudhaan akkasuma ammoo hiriyoota keetiif sheer godhi akka irraa baratan taasisi. Namni tokko waan hin beekne yoo irraa kan baratu ta'e siifis faayidaadha jechuudha, naafis faayidaadha. Akkasuma wal haa fayyannuu isiniin jedha. Chaanaala kanatti dursa dhuftanii haarawaa taatanii jennaan subscribe gochuudhaan akkasuma mallattoo beelii dura irratti baatu sana cuqaasuudhaan lakkoofsa barreeffama ol jedhu kan gubbaa irratti deeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoota isin darbe argachuudhaaf profaayilii kiyya argachuudhaan mata duree viidiyoo fi akkasuma mata duree pileeylistii jala argattu isiniin jedha. Gara barnoota isin dabarsana waliin turtii gaarii. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo erga gara barnootaatti isin dabarseen booda jechuudha. Aappii KineMaster kana keessa seentanii KineMaster keessatti hojjetama jechuudha. KineMaster keessa gaafa seentan haala kanaan isinii fida jechaadha. KineMaster haala kanaan isinii fida. Gaafa inni haala kanaan isinii fide eda'uu kanarra dhuftanii dhooytanii jechuudha. Eda'urra yeroo dhooytan 9:16 kana filattan jechuudha. Kan yuutuubii osoo hin taane kan tiiktookii yookaan kan shoortiidha jechaadha. Isa kana filattu jechaadha. Gaafa isa sana filattan maal gootanii erga haala kanaan fidattanii baagiraawundi kan jedhu kana keessa dhuftan. Baagiraawundi keessa yeroo dhuftan kinoo baagiraawundi kana filattanii jechuudha. Erga isa filattanii raayita irra gootan kana keessa xiqqoo kana harkiftanii jechuudha. Haa dheeratee viidiyoodhaan wal isinii qixxaatu. Haala kanaan yeroo wal qixxeessitan sarara diimaa kana duubarra deebiftu jechaadha. Sarara diimaa kana duubarra deebiftanii san booda as dhuftanii jechuudha. Leeyar kan jedhu kana dhuftanii gaafa leeyarii dhuftan miidiyaarra dhooytanii miidiyaa keessa bakka viidiyoo itti waraabbattan kaameraa keessaa fudhattanii dhuftu jechaadha. Bakka kaameraa viidiyoo itti waraabbattan keessa fudhattanii dhuftanii jechuudha. Amma viidiyoon ani hojjedhe kinoo akkuma argitan haala kanaanii jechuudha. Baagiraawundi magariisa kana qabaatuu qabaa jechaadha. Waan san hojjetuudhaaf huccuu magariisa kana qabaatuu qabdanii jechaadha. Dirqama kun huccuu magariisa yookaan huccuu kalara takka waan kalara takkaa jechuudha. Amma magariisni kun guututti bakkuma takka yeroo hunda'e kallattimatti irraa badaa jechuudha. Gaafa sana viidiyoo kiyyaa fi makaddaa tana malee homtuu yuun hafanii jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabdanii kalara magariisa kana odoo filattanii bareedaadha jechuudha. Waa hedduudha. Waa hedduuf isin fayyada jechaadha magariisni kun. Viidiyoo hedduu edit gochuudhaafis baay'ee takka isin barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu magariisni kun barbaachisaadha isiniin jedha. Amma viidiyoon kun hin dheerate waan ta'eef irraa gabaabsaa ani jechuudha. Maqasa sana dhooytan kinoo maqasa viidiyoo irratti yeroo asiin viidiyoo irra dhooytanii ergasii maal gootu maqasa kana dhuftanii dhooytan. Eegasii ka olii kanatti irraa murtanii jechuudha. Yoo viidiyoo kana amma gamanatti muruu heddan ka gubbaa sanirratti dhooytan. Yoommoo gara harka mirgaatti muruu ka heddan taate ka jalaa kanatti dhooytanii jechuudha. Isinii gala jedhee yaadaan amma gara harka bitaatitti muruu edda waan ta'eef kanarradha. Amma viidiyoo kana harkaan qabee akkatti wal qixxeessaanii jechuudha. Sarara duubaa sanii baagiraawundiidhaan wal qixxeessaa jechuudha. Haala kanaan amma wal qixxaatee jira akkuma argitan viidiyoo dalaysiiseetiin isin argisiisaa jira. Sagalee ofirraa dhaamse sagalee isaa. Sagalee amma viidiyoon kinoo haala kanaan hojjetaa jira jechuudha. Akkuma argitan kinoo viidiyoon haala kanaan dalagaa jira jechuudha amma. Amma as jalatti jechuudha kinoo asirratti farshaa kiyyaan mul'ata jechaadha.
Kana ni huccuu magariisa gubbarraa fadhe isa mul'ataami. Farshaa kana viidiyoo sarara irratti gadha'uudhaan kirooppii irraa gootanii jechaadha. Kunoo asirra dhuftanii achirra gaafa dhuftan ergasii maal gootanii qaccema kana qabdanii jechuudha. Ol ooftan haga farshaa saniitti kunoo. Haala kanaan kirooppii irraa gootan. Kunoo amma kirooppii irraa ta'ee jira jechuudha. Erga haala kanaan inni akkana ta'e maal gootanii raayitii itti gootanii keessaa baatu as dhooytanii. Haala kanaan amma farshaan sun irraa badee jira jechuudha. Farshaan duras jiru sun irraa badee jira. Amma maal gootarree sarara viidiyoo kanarra gad dhooytan. Erga sarara viidiyoo irra dhooytanii maal gootanii waan tanarra dhooytan kunoo kiroomaakii tanarra dhooytanii sana booddee tana oon gootanii bantan. Yeroo isin bantan kunoo kallattimaan achirraa irraa badaa jechuudha magariisni sun irraa badaa jechuudha. Ammas garuu irraa badee hin qulqulloofne. Kanaafuuyyuu sarara kana sarara lakkoofsa 50 irra jiru kana xiqqoo qabdanii akkatti gara duubaatitti achi harkiftu jechaadha. Kunoo amma qulqullaa'ee jira jechuudha. Wanni takka irra hin jirtu kunoo viidiyoon natsaa taa'aa jira jechuudha. Ergasii raayitii itti gootanii keessaa baatan. Amma yeroo keessaa baatan dhayxanii maal gootanii laayarii keessa tuqxan. Erga laayarii irra dhooytanii miidiyaa filattan. Gaafa miidiyaa filattan maal gootan amma bakka itti aayilaandii sana fudhattanii jechuudha. Aayilaandii wanti gootan sana aayilaandii qulqulluu fuutanii duuba isii irraa dhiqxanii jechaadha. Aayilaandiin tana kunoo amma aayilaandiin isii tana fudhaa jechuudha. Aayilaandiin tanaami aayilaandii haala kanaan fidadheetiin jira jechuudha. Kunoo aayilaandiin as jirti. Jala kana qabdanii aayilaandii suuraa isii wanni keessatti irraa dhiqxanii jechaadha. Baagiraawundii as akkuma kaanitti baagiraawundii isii irraa dhiquu dandeettu jechaadha. Waan namatti ulfaatu miti baagiraawundii dhiqaa. Viidiyoo baagiraawundii irraa akka itti dhiqan suuraa isin argisiisee ture jechuudha. Kanaafuu achumatti irraa dhiqattanii remove page keessa geessitanii jechaadha suuraa kaaftanii. Ergasii amma haala kanaan aayilaandiin maal taate gubbaa viidiyoo jirti jechaadha. Amma akkuma argitan gubbaa viidiyoo irra jirti jechaadha aayilaandiin. Kanaafuuyyuu aayilaandii tana jala dabarsaa jechuudha. Maal gootan jala dabarsuudhaaf tuqaa sadiin kana dhuftan. Tuqaa sadiin gaafa dhuftan maal gootanii kanneen keessaa ka jalaa kanarratti jechaadha send to back kan jettu kanarratti dhooytan. Jala tarte jechuudha. Kunoo amma aayilaandiin jala aantee jirti jechuudha. Viidiyoon gubbarra aanee jira. Akkuma argitan walitti galee jira jechuudha kallattimaan. Amma sarara aayilaandiidhaa kana akkatti qabnee viidiyoon qixxeessina jechuudha. Kunoo akkuma argitan kunoo haala kanaan viidiyoodhaan qixxeessina jechuudha. Viidiyoon agasiititti deema waan ta'eef irraa mura. Kunoo viidiyoo sarara duubaa kana waan dheeraa ta'eef asuma sarara irratti gadha'uudhaan yoo inni akkatti isin jalaa dheerate jechuudha. Maqasa kana dhooytanii ergasii gara duubaatti irraa murtan gara harka mirgaatti. Tajalaa tanarratti lammaffaa irratti dhooytanii irraa murtanii ergasii raayitii gochuudhaan keessaa baatanii jechuudha. Kunoo akkuma argitan amma haala kanaan itti galee jira jechuudha. Garuu maal ta'e amma ziyaadaa viidiyoon keessa gad bu'e. Aayilaandii keessa waan jiru fakkaata jechuudha amma akka argitan kana. Kanaafuu maal gootan viidiyoo irratti dhooytan. Sarara viidiyoo irratti yeroo dhooytan irraa ol hiisitan xiqqoo akkatti. Kunoo akkuma argitan amma irraa ol hiqee jira jechuudha viidiyoon. Aayilaandii irratti gad dhoo'ee aayilaandii jala guddisa. Aayilaandiin haa guddattu. Ergasii aayilaandii illee jalaa gadi isa. Ammas haa guddattu. Kunoo amma walitti galee jira jechuudha. Akkuma argitan walitti galee jira jechuudha. Ammas maal gootanii xiqqashoo isii sararri kun asirratti giriin iskiriiniin magariisni suni qaccee mataa kanarra mul'ata jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdan kana dhooysuudhaaf viidiyoo keessanirra gad dhooytan. Erga viidiyoo irra dhooytanii tuqaa sadiin kana dhuftan. Tuqaa sadiin gaafa dhuftan duppilikeet kan jedhu kan gubbarraa kanarra dhooytan. Amma viidiyoo kana bakka lamatti baasee jechuudha. Kunoo akkuma argitan jala kana sarara lama jira. Asirrallee viidiyoo lama jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan
viidiyoon lama ta'ee jira duuppilikeet godhee lama godhe jechuudha. Amma isa kana gaaddidduu fakkeessaa jechaadha. Viidiyoo kana gaaddidduu fakkeessee duuba kaaya. Okay, gaaddidduu fakkeessuudhaaf as dhuftanii mallattoowwan tana akkana oloofuudhaan sarara sadiin dalga ciisu kanarra dhooytan. Ergasii maal gootu ka gubbarraa kana gara duubaatti akkana harkiftan. Kunoo argitanii gurraacha'ee jechuudha. Viidiyoon jalaa sun amma gurraacha'ee jira. Amma raayitii itti goonee keessaa baana. Okay. Amma viidiyoo jalaa kanarra dhawanna. Harkaan dhawanneemi viidiyoo kana jechuudha. Erga harkaan dhawadhe akkanatti itti oliisitan amma kunoo qat gootanii haala kanaan wal qixxeeffattu jechaadha kunoo. Amma wal qixxaatee jiraami. Amma maal gootan tuqaa sadiin kana dhuftan. Ergasii ka jalaa kanatti send to back kan jettu kanarra dhooytan. Duuba taree jira jechuudha. Amma duubatti dabree jira. Viidiyoo yeroo dalagu gaaddidduu wayii duubaan mul'ata malee giriinii reefuu sun duubaan baay'isee mul'atu jechaadha. Dalaysiiseetan isin argisiisa kunoo. Kunoo akkuma argitan kunoo. Akkuma argitan kunoo bareedeetumaan ta'a jechaadha viidiyoo. Kunoo. Gaaddidduu fakkaata malee amma duuba kanarralleen waan giriinni mul'atu fakkaatu jechaadha. Okay, amma kuni kana jechuudha. Sagaleewwan garaagaraa immoo leeyarii keessa dhufuudhaanis fidachuu dandeettu jechaadha. Sagalee kolfaa fi wanti miidiyaa kanarra dha'uudhaan jalatti galfattu jechaadha. Kaa isinillee bakka qabdanii jalatti galchitu jechaadha. Sagaleewwan kolfaa waan nama kokkolfisiisu maa namni gabbuufattanii hin dhabdanii jechuudha waan akkasii sana egaa. An amma isii kana jechuudha. Sagalee akkanaa tana gaafa gabbuufattan akkanuma viidiyoo gad dhabamsiiftanii san booda kina. Akkuma argitan kunoo amma. Haala kanaan jalatti hojjetattanii jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoo erga haala kanaan hojjettanii jettanii asirra dhuftanii erga achirra dhooytaniiti as dhufuudhaan kunoo kuni 200 irraa jiraatu kun 30 irra jiraatuu qaba. Sararri walqixxee jiraatuu qaba. Sana booda asirra dha'uudhaan gara galarii keessaniitti daawulood godhattanii jechuudha. Sararri kun haga inni gara dhumaatti achi fixutti irraan deemtanii jechuudha. Gara dhumaatti achi fixu akkanumatti obsaan eeggattu. Akkasii viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Kabajamtoota daawwattoota kiyya waan hagammaatti na hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa dheebanaa nagayaan turaa baay'ee.